السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء ما عرفوني هرفتوني ما تيجي يا هندي كيسانو أكم جرجرتو كان بيجي سافي كان بيجي حالات سني نداو جرجرتن كن أحمد أوروتي بيدا أحمد أوروتي بين يروح ندما غافلي غرغراتي في فيديو لي غرغرا باشن نسيسو كن كوا إرا هبتن جدي أكسات يادو في نموتا ببيكمو قبتي يرو هنداني دفاني بيكتو الرس وانت كف دفني جرا لايك شير سبسكرايب وچو هندغتنا لايك شير gochuu nammoo nama jabeessiti لايك شير godhe adeero aga saganticha seenuuf لايك شير gochuun nu jabeessan dhaamsa kooti ega arramo keessummaan hajaahibaawii mana kiyya ol seente himba'u siif malee si malee siif taha gari siddiis jette jirti keessummaan kun eenyu waliin laalla ni malla waliin keessummaan kiyyaa keessummaa yookiin namni baay'ee dinqisiifadhu fi baay'ee galateeffadhu tokko gaafii na gaafatee jira anis haga humnatii jaatiin yookiin haga dandaheen gaafii kan ofirraa qolachuuf qophaa'ee dhufee jira isin ammoo koomentii keessanii fi laayik keessaniin waan jettan isintu beeka ayyee hamma kanatti maan walitti dheeressinu waliin dadhabsiifnu gara saganticha seenna gaafii inni jalqaba gaafii baay'ee dhufee jira gaafii akka kudha tokko jira dandahee keessaa bamoo hin bahu waan jiru inni keessatti baay'ee natti dhagahamee jira kanaafuu yoo anta dhagamoo isiniif dhiisa walumaan itti deemna ayyee gaafii inni jalqabaa akkas jedha ati eenyummaa kee hordoftoota keetiin himadhu eessa dhalatte ammoo amma hoo eessa jirta kan Ahmad Oro TV jedhama maqaan dhaloota kiyyaas Ahmadda Ahmad kan itti dhalate godina Arsiidha ana Shaashamannee godina Shaashamannee achuma ganda Shaashamannee keessa dhalate achumatti guddate amma kan jiraatu ammoo biyya United Arab Emirates yookiin Dubai biyya jedhamtu keessa jiraata gaafiin tokkoffaan akkanaan geggeessine jirra gara gaafii itti aanutti marree akkasitti gaafiin isheen lammaffaani gurra qalbiitiin akka nu caqastan asumaan kabajaan isin gaafanna shamarran takka fuudhuuf ulaagaa maal qabaachuu qabdi shamarran takka fuudhuuf ulaagaalee maalii qabaachuu qabdi gaafiin kun ifa sinaa ta'u shamara takka fuudhuuf ulaagaalee maal qabaachuu qabdi kan ammoo akka kiyyatti bakka kiyya buhee deebisaa tarii ilaalchi namoota tokko gargaara ta'uu danda'a nam tokko yookiin fuudhuuf yookiin heerumuuf ulaagaan isa barbaachisu akka Ahmad Oro TV itti beekutti yookiin akka ani itti beekutti yookiin akka ilaalcha kiyyatti namummaan isaa gahaadha nama jechuun kan aqilii guutuu qabu yookiin kan sammuu gahaa qabu ta'uun barbaachisaadha kanarra darbee akka kiyyatti ulaagaa biraa isan hin barbaachisu namni gaaf nama yaadu ta'e heerumuudhaafis fuudhaafis waan makamee hojjechuuf wanti isa duubatti deebisuu hin jiru bifaa fi uffata garagaraa isan barbaachisu jechuudha namummaa qabaachuudha isa kana gaafii sadaffaanii gaafii ajaa'ibaatu mata keessaa ba'aa hin ba'u waan hin beeku walumaan laallaayyee gaafiin inni sadaffaan qaama shamarranii keessa maal jaalatta tokko filachuun osoo si
siin tokko filadhu osoo siin jedhani maal filatta? Yaa qaama jedhamee osoo shamara tokkorraa yookiin nama tokko maal isaa jaalatta jedhamee kunillee ulfaataadha. Qaama shamarranii keessa maal jaalatta tokko filachuu fi osoo siin jedhani maal filatta? Tokko filadhu osoo siin jedhani maal filatta? Maal akka filadhu nama dhiba dhugaa bakka hundaan filadhaani nama guutummaa guutuu isaatti jaaladha akka jetti. Yaa ta'u egaa qaama keessaa tahee shamarran fuula bareedduu qabdu akkasuma gadi kaatee haga olii qatta jettu yookiin tan bareeddu filadha. Kan booda immoo riquuwwan akkaan natti hin jenne. Gaafiin arfaffaanii akkasitti wanti dhalli namaa gochuu hin dandeenye maalidha? Wanti dhalli namaa gochuu hin dandeenye yaa waaqa dubbii ulfaattuudha. Wanti dhalli namaa gochuu hin dandeenye nama ajjeesuu hin danda'u. Kan nama ajjeesu Rabbi tokkicha. Nama du'eessu yookiin kaasuu yookiin jiraachisuu hin danda'u. Akkas dubbiin jajjabduudha ni deebisa moo hin deebisu yookiin dandee deebisaa moo hin deebisne waan jedhullee isin bira eeggadha. Yeroo ati gaafii shanaffaan akkas jedha. Yeroo ati badii tokko hojjettu namni badii kee san siif dhoksu moo nama badii kee san ifa baasee sitti hime siif wayyaa? Yeroo badii tokko dalagdu jedhama gaafiin kun. Nama badii kee san ifa baasee sitti hime yookiin si hime wayyamoo nama badii kee san dhoksee keessaa yookiin addatti yookiin kophaa keetti sitti hime wayyaa jedha. Rabbillee akka jedhamutti akka jedhu waliin saaxilina yookiin heebii keessa yookiin badii keessan baaftanii waliin kennina walitti himaa wal gorsaa waan jedhuuf ani nama dhoksee natti misan filadha. Maaliif waa hundaa walii dhoksuun ammoo barbaachisaa waan ta'eef isa san filadhaa jechuudha. Gaafiin jahaffaanii akkas jetti. Mana fincaanitti surree kaattee beektaa osoo hin sobin. Mana fincaanitti surree duun taane suuraa kaatee beektaa jedha. Mana fincaanitti an suuraa kahee hin beeku. An bilbila yeroo mana fincaanii seenullee saalentii godhee seenaa yookiin bilbila lafa kaayee seenaa baay'een fayyadamu mana fincaanii ennaa seenuu jechuudha. Bilbilumaa wal fuudhu. Maaliifuu dhorkamaa waan ta'eef jechuudha. An dhoksu yookiin kijiboo osoo hin taane bilbila akkasitti fayyadamee dhoksee hin beeku. Suuraa ittiin ka'een beeku jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Gaafiin torbaffaan akkas jedha. Waliin jiranatti fakkaatu Oromoo. Osoo dirqamatti biyya kee sirraa fudhatanii biyya biraa siif kennanii Oromiyaa kutaa 11 keessaa eessa fudhatta? Sababa wajjin nutti himi. Ani biyya keenya osoo dirqamatti biyya kee sirraa fudhatanii biyya biraa siif kennanii Oromiyaa kutaa 11 keessa naannuma keenya Shaashamteen na filadha. Maaliifu Shaashamteen na filadha? Shaashamtii jenaa wayyaa achuma fudhadha. Ganda nama naqee nama hin jeequ achumatti Shaashamtii fudhadha. Waa hundaaf hunaa taati jechuudha. Gaafii 8ffaan akkas jetti. Shamarran si fuudha jettee waadaa seentee gaabbitee beektaa? Akkasuma jaalallee kee yookiin jaartii kee
isi achumatti bira dabrana jechuudha. Gaafiin sagalaffaan ammoo hafuura nama kutti yaa ta'u hamma gochuu hin dandeenye bishaan illee jiru bishaan maamula dhuguuf illee hin qophoofne amee akkuma kokkannu wanti kanatti deebifna. Hatuu fi kijibuu keessa kamtu ulfaata? Ana kiyyatti ka ulfaatu kijibuudha. Wanta kijibu ulfaatu hin jiru akka kiyyatti. Ulfaataadha kijibuu jechuun. Hatuu tarii rakkinnaaf hatuu dandeessa. Hattees qabamuu ni dandeessa. Hattee fudhattee deemuus dandeetta. Kijiba garuu amma yeroo isin afoo taahee waan wayii kijibee deeme booda waan mul'atuuf na umatti tisaalfata. Hanna hoo uduu amma waan wayii hatee taasoo namni argi hatee waan san balleessuu danda'a. Ana kiyyatti kijibatu ulfaata. Gaafiin inni kudhanaffaan mallattoon shamarran si jaalatan akkamitti beekuu dandeessa? Mallattoon shamarran si jaalatan akkamitti beekuu dandeessa? Uyya shamarreetti jaaladheen argine jaaladhee argine garuu akka tilmaamutti yookiin akka yaadutti namni tokko gaaf nama jaalate dhiiras ta'e shamaras ta'e jechuudha. Mallattoolee addaa hin qabu. Mallattoo inni qabu keessaa tokko deddeebiin nama san dubbisu. Tarii nama haasaa waliin qabu ta'e yoo inni dafee yookiin isheen dafteen dubbifne nama sanitti aaru. Sababa garagaraa kan jirre kana fidanii dhiyeessanii walitti gufachuu yookiin walitti aaru jira. Mallattooleen kanneen mallattoon biraa akkas waa fuula cittaa'uu maal jechuu sun hin jiru. Ammoo yeroo dargaggummaatti jechuudha. Gaafii dhumaa argannee jirra. Oromoo yoo isinitti tole gaafii xumuraarra jirra. Yaada keessan ni ilaalla ni hubanna. Haadha gaafii sana gaafate yookiin abbaa gaafii kana gaafate illee galatoomii galanni kiyya onnee irraa siin jecha. Mudannoo kee kan yoomuu hin daganne nuuf himi. Dhalli namaa kana waa hedduu mudataa tura. Wanti mudataa turu kun baay'eedha. Mudannoo kiyya keessa inni akka ajaa'ibatti hin daganne oggaa biyyaa bahuuf ka'u yookiin biyya ormaa dhufuuf deemu ittillee yaadeen dhufne garuu tasuma namni viizaa na hojjete jennaan dhufe. Namni viizaa na hojjetu kuni birrii walakkaa isaa si danda'a yookiin gimmaashi isaa si danda'a. Gimmaashi isaa kaffaladhu jedhee gimmaashi isaa kaffalee adammoo itti qophiin qabu yeroo sanitti argasanii namni sun birrii san naa hin kaffallee anaa deemuuf guyyaa muraasni hafee birrii hafeellee galchinaan jedhe. Maaliifuu kan mari'ate jibicha gurgure kan mari'ane raada gurgure jettee Oromoo yoo mammaaktu. Kanaafuu anillee waan qaraa na fayyada egeree kiyyaaf na fayyada jedhee lafa kaahee roohii yookiin ani ilma qotee bulaati. Abbaan kiyyaas qotee bulaadha anis qotee bulaadha. Horii boruuf na fayyada jedhee bitee lafa kaahee roohii tasadutti yaadne gurguree dhufee mudannoon kiyya kana maaliifuu uduu dura waan natti himanii tarii anis illee qophaa'ee waan biraatiin
warna jechuun danda'a maaliif wantiin yeroo isaan irra qabu waan san waan ta'eef gatii guddaa waan qabuuf isa kana siin jedha yoo hin dagadhu akkas gaafii inni xumura kan jedhu gaafii baay'eedha haga gaafii 15 nagaha dhiifama na of kolcha isiniin jecha gaafii 12ffaan akkazetti taphataa kubbaa miilaa beektaa ta'uu beekaa ta'uu fi beekamaa ta'uu fi atileetii beekamaa ta'uu keessaa kam filatta? Taphataa kubbaa miilaa beekamaa ta'uu fi atileetii beekamaa ta'uu keessaa kamiin filattaa? An akka hiyyatti lachiyyuu ulfaataa lachiyyuu nan jaaladha akka hedduun jaaladha ani atileetii filadha beekte atileetiin kuni humna rabbi itti kennee yookiin dandeettii rabbi kennee fi kun humna qabu jechuu doon taane humna rabbi itti kennee akka qilleensaatti barara ilmi namaa kun kamma akka kiyyaaf keessanii akkasitti fiigaa jechuudha akka waan yeroo inni akkasi fiigu kun makiinaan jala fiigaa kun waan akka motorii garaagaraatiin faana fiigaa atileetii filadha taphataa naa ta'u utuma fiiguu utuma taphatuyyuu dhaabbatee boqonnaa akkas ni qaba taphaa kubbaa miilaa kanallee ima jaaladha dhiyaata atileetii jechuudha gaafii 13ffaan akkasitti gaafiin ammoo xumuratti deemaa jirra baay'ee sin dadhabsiise taanaan illee dhiifama isiniin jecha jireenya amma boodaa keessa daabboo yookiin biddeenni keessa filadhu siin jedhanii maal filattaa kan hafe umrii kee guutuu ni nyaattu an buddeena filadha abboo Biddeena filadha biddeena daabboo nyaatu yoo jedhe illee barbaadu baay'een faana fedhu buddeena tiyyaa yoo dandahamte ittoo isaatti jijjiira misimaan gad erguudha daabboo hin barbaadu isiniin jedha gaafiin ammaaf qabannee dhufne yookiin namni kabajamaan na gaafate isa kana guyyoota torbaanii keessaa kam jibbita Wayo gaafii 14ffaa yookiin gaafii isa dhuma ani dhugaa dubbachuu fi dura ammoo guyyoota kanallee jibbu amma ammoo haga biyyaa bahe yookiin haga biyya ormaa jiru kana biyya kanatti waggaan jijjiiranna fakkaadha haalata jijjiiraman dura ammoo boqonnaan keenya dhugaa isinitti hima jimaataa fi sanbata xinna yoo jimaata boqonnaa fudhanne sanbata xiqqaa hojii galla dura ammoo sanbata xiqqaa san jibbaa ture amma ammoo jijjiiramee sanbata xiqqaa fi dilbata tahee jira guyyaan isa jibbu keessa guyyaa dilbataa kan maaliif dalagaan sun guyyaa sanii natti ulfaata torbaan guutuu natti caala uduu gaafas dalagaa deemu baadhii natti wayya rakkoodhaaf malee isa kana siin jedha egaa akkuma argitan gaafii ajaa'iba gaafii jajjaboo kana namni na gaafate eenyu jechuun keessan hin oolu innis usuu an na gaafadhu hin jenne itti yaadee nama kana waa gaafachuu qaba waan jedheef akkumaan yeroo kanaan dura darbe gaafis na gaafachuu dandeessanii jedhee waan jedhee eeyyamamaa tahee jiru dhufee na gaafate namni kun eenyu jettanii Jamiilaa Tuubiidha. Jamiilaa Tuubii bakkuma jirtanii gargaara nama jabduu nama jabeessitu kanaan duras viidiyoolee garagaraa na hojjechuudhaan akkasuma piraankiilee garagaraa na tolchitee waliin baay'ee deemnee jirra ammallee gara fuulduratti waan ajaa'ibaan hojjenna jedhee yaada tarii yoo haalli nuti jaahee jira maalee garagaraa fi qophiilee adda addaa yookiin irratti hojjechuuf ni yaalla Oromootiyaa wal hajabeessinuu dhaamsa kootii Jamiilaa hedduu galatoomii hedduu si qabu muka bishaan qarqaraa hongeen dhaabbitti gogse na dhukkuba cinaachi koo ciniin nadheetumaan obse
bitaaf mirga koo ilaalee dhabus wanta yaade cinaacha koo isa cabettu qalbii koo na waade imala dheeraa imalee tulluuf garba daakee bakka yaades hin geenne miilli koos na dadhabe hunduu abjuu tahee abjuu hiika hin qabne tattaafachuus hin dhiifne garuu naan milkoofne cinaachi koo inni cabee gaaf tokko ni fayya mul'anni koo dhugoomee gaaf tokko galma gaya. Muka bishaan qarqaraa hongeen dhaabbitti gogse na dhukkuba cinaachi koo ciniin nadheetumaan obse bitaaf mirga koo ilaalee dhabus wanta yaade cinaacha koo isa cabettu qalbii koo na waade imala dheeraa imalee tulluuf garba daakee bakka yaades hin geenne miilli koos na dadhabe hunduu abjuu tahee abjuu hiika hin qabne tattaafachuus hin dhiifne garuu naan milkoofne cinaachi koo inni cabee gaaf tokko ni fayya mul'anni koo dhugoomee gaaf tokko galma gaya.